maqaan Yuudii fi maqaan Arabaa biyya fudhachaa jira. Yeroo viidiyoo kana dura dhaggeeffattan namni dubbatu kun nama maqaan isaa sabboonaan fakkaatu yookiin immoo ol aanaa fa akkanaan fakkaatu dha akkasii miti maqaa isaa walumaan beeyna. Waa hundaafuu bira dabraa waan jechuu barbaadu maali namni garii maqaa keenya kana wama lafaa arganne itti fakkaachuu ni mala lakki. Maqaan keenya kun maqaa lafaa argame osoo hin taane alhamdulillahi rabbil aalamiin galata rabbii guddaati. Maqaa haadhaaf abbaan keenya itti yaadanii itti karoorfatanii nu baasanii nu qofaa miti ilmaan keenyaallee akka maqaa kana baafnuuf irra nu guddisan jecha. Maaliif jennaan ilmi namaa hanga duniyaa tana gubbaa jiraatutti maqaan isaa waan inni itti yaamamu qofaa miti maqaan isaa eenyummaa isaati. Namni maqaa isaa gubbaa dhaabbateetiti waan maqaan isaa sun fakkaachuudhaaf jiraata duniyaa tana gubbatti jecha. Namni maqaa wallisaadhaa baafatee jiru tana gubbatti gaayaan guddaa inni jiraatuuf wallisaa sanitti dhihaachuuf takka wallisaa san fakkaachuudhaaf. Namni maqaa caalimaa baafatee caalima sanii fakkaachuudhaaf abbaan isaa gaafa baasuuf caalima sanii naa fakkaadhu jechuuf. Namni maqaa sahaabaa baafatee akkasuma jecha. Namni immoo maqaa hiikaa hin qabne yookiin immoo maqaa hiikaa isaa beeku hammoo seenaa takka illee hin qabne baafate akkasumatti maqaa ona qabatee deema rakkisaa taha jecha. Kanaaf wanni jechuu barbaade maali? Nuti maqaan baafannu hundi maqaa onaa miti maqaa dubarraa seenaa gurguddaa qabu jecha. Abbaan kiyya gaafa Mucaadh naa baasu Mucaadh bin Jabal fakkaadhu je'een naa baase. Obboleeyyan keenya hedduu gaafa Khaalid baasaniif Khaalid ibn Waliid fakkaadhu je'aniif baasaniif. Ibrahim gaafa baasaniif akka Nabii Ibraahimitti nama gaarii ta'e jechuuf. Maqaa hedduu qabna baay'ee yoo barbaaddan maqaa isiniif liqeessullee dandeenyu obboleeyyan keenya warra maqaan waggaafatuuf jecha. آدم إدريس نوح هود صالح إبراهيم لوط إسماعيل إسحاق يعقوب يوسف أيوب شعيب موسى هارون ذو الكفل داود سليمان إلياس يسع يونس زكريا يحيى عيسى محمد خم مكا نبيوتا وفخنا ملقا فتشي بيتي مكا صحابوتا أبو بكر عمر عثمان علي أبو عبيدة حذيفة مكان صحابوتا قافتين بلال بن رباح في نجاشي خينية تسديب جار لمن كينيا في خنهم دبرج دبرياتي صهيب بن الرومي في سلمان الفارسي في خنهم دجرة مكالي خنهم دبافتشو داف سينتك قبل نوتي seenaa san keessatti fagarraa beeknuti duniyaa tana gubbatti gaafa khalaqamne islaamummaa fudhanne islaamummaadhaan jiraannu wanni hundi islaamummaadhaa gadi nuuf wanni hundi waan gartee yaada kanarratti ka'ee gartee wanni hundi oromummaadhaa gadi jaami laa wanni hundi islaamummaadhaa gadi oromummaan islaamummaa booda dhufti jecha sigalee kanaaf wanni hundi eega islaamummaadhaa gadi taate islaamummaa keenyaan if beeksifna jecha gaafa namni wajjin wal baru maqaan keenya Mucaadh namni kun muslima illa afaan dubbadhu gubbaa dhaabbatee takkan oromooti na beeka jecha kanaaf waan intaane hawaasa keessa oofuu yaalinaadha maqaa keessa yoo jibbitan dirree baatii firraa jijjiira namta akkasiin hin dhoorkusan ammoo naa wajjin jijjiirrattan malee jiina maqaan jijjiiradhu miti maqaan duratti yaadee baase maqaa osotti yaadii yoo si baasan ati jijjiiradhu mirga keete abbummaan barbaadee jecha ani itti yaadanii naa baasanii jijjiiradhu maqaa kiyya jecha akkasin naa waddan isiniin ja'a wanni hin jijjiiranneef gaafa baafannu dhiira fakkaachuudhaaf baafanne yoo dandeenya dhiira fakkaanneeti gartee jiraanna dadhabnu immoo dhiiruma san maqaanillee isaatu fakkaannee gartee addunyaa irraa galla akkasii inni jiru salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ummanni ati addaa maqaa keessattu akkana ta'ee jettee tuttuqte baga tuttuqte annaa taateetta maaliif jennaan diqqoo rafnaqaa diqqoo rafni of dagan baga nuu dammaskite baga nuu hafte ishoo galatoom yaani immoo sin galateeffadha akka gaariitiin si galateeffadha maaliif jennaan yookiin tun beekin qubatti keesse yookiin beekaatuma qubatti keesse waan bakka ati dhaqaa jirtu himte bakka eegereetu silaa kanarra carra argatte kanarra hiree argatte kanarra ballifatte kanarra bakka dhaqatu naaduraa bareedaa argatte keesse ijatti kaayyatte iddeetti dhaqaa jirtu sii gala yookiin moo jennaanii dhugumatti ani saba kanaaf yaadda jedhee yaadutu saba kanaaf yaadde bara amantiifis ni yaadda jedhee yaada gama kootiin bara kana keessa ijoollee haasawwan na jalaa makate waan arganne keessaa nu jalaa dhabamsiisuu hin qabu gaa fakkeenyaaf majliisa waggaa meeqaa waggaa 22 gaafa Tigiree ijoollee keenyatti murtaa'u majliisa hadha of danda'ee dhaabatu ijaaramee jira kanas beekaa. Labsii adda addaa kan maqaa amantiitiin nu baasuu danda'u labsii adda addaa kan maqaa islaamaa bakka bu'ee haasa'uu danda'u kanillee nuti amantiillee gargaarree bakka tokkoon ga'annaa sabummaa kanallee nurkatti waa tokko hin godhanu jennee abdannu bara kana keessa arganne bara kana keessa waan argannes nuti ummata adliidhaa deemu adliidhaa dhugaadhaaf deemna miti eddeen dhugaa dhagaan liqimsi akka islaamaatti naasaa jira sii kanammoo. Akka Islam difamana goda akka Islamaatti yeroo naasa'u Islama moggafataa jira malee uummanni biraa moggafataa jiru maa jedhu maqaan maqaatti nimtuu maaliif jara kusattee nu qofatti qubaddeeffattaan immoo nin jedhaa jiru maa isinisoo deen qabanu hin jiru isinisoo bukoo keessantu yoo jira as qofatti quba qabuuni maal baasaa miti nullee garuu uummata gaggaariitti hidhanne jedheen fudhadhaan hangama kootti
تقاري تلن واتو كلين تو محمد مان كينيا سلا واتو كلين يجون قبل تورت سلا أكاكو تيتي تنقر ساكن كيتا إمالن جد سكت إيسا مقام وفيتي يوجل قبل نيتو غلطا أولانا السلام عليكم. السلام عليكم من تينيوت تنا أمة مسلمات بالله عليك السلام عليكم من تا أمة مسلمات إيسا دفته نبي الله آدم را دفته نبي الله آدم عرب جيها نبي الله آدم ورمو رجيها يهود يخاو نصارى يخاو مار رجيها يخاو أمار جي يخاو براغ جي يخاو سومال جي يخاو فرنجي جي إجابة أزدبي وأما نتيم إسلام ما نوف أفضل أرمو مار إسلام ما نوش علمت جالت جبته أرمو ما نتكو نغوته ونتي أرمو ما نتكو وي كجيبا غرتي كنا تكا غرين بين تكو أرمو ما نتكو تينا غرابا نكجيبنا خوتا والجبتني مال تاتن سنتي من دبدي دايسني خوتا تي أركا والنفيتن أركا سياسان أرمو ما تغرتي تكو نغودهم سياسا قونقو تنياتن سن سياسا قونقو تنياتن سياسا غراتي سن أبدا لابدين أوفيساتو والنفيتن غندا تخوتاتي والجبتن ما تنتو تكاويسين قد كتاب ربي موانجو وأتسموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا تقوتها الدنب بينا كتاب ربي وهذا ديننا وهذا دين الإسلام هذا إسلام ما إرد لنمت أرمو بربق أما مقام بوددو في أبا Antuunni du'a geesse adurree funyaan suufti. Baay'inni keenya si gubee kan si cinqu kanatti gaafa lolatti guuruu hoo Kadirii fi Maammadiin hambifteettaa manatti. Biyyi kan keessan jettee gola keessaa funaanaa har'ammoo amantaadhaaf lammii sadaffaa taana. Gaafa muddama keetii kakaan lafa sachooftee kanarra araba jettu maal dhugde kan machoofte. Warri aangoo kennitanii maaloo nurraa dhowwaanii jibba garaadhaa qabu baasee hime gowwaanii. Maaltu isii laaqxisa waan hin beekne mi'aasaa sila kan isiin hoggantu amantii moo siyaasa. Nuti siidhaaf obsinaan ergan beenne galataa namtittii sangaa kana kaasaa waatu dhalata. Akka ree dhugaa qabdi maal laman goone quuftii hantuunni du'a geesse adurree funyaan suufti. مؤمن ربي في جاك البر والقايته جيرا كان جاك دابو وما جد يبسته وبولا تركي جمع ربي دي فالجالته أما الليل هنك يا في داك سنتاته ربي انسنا مررفته آمين جدا يودك سني رحمة ما كيسناني نميل كيسي دنيا ديني انسا والله تاودا واني قدانا جمنو Isarkar ganna beena kajelu makadano karasa malen kamnu wambira wanabdano wae tokko maslama da warata jabano akarka wal kabane khidmadini dabano erga wale ittidamano kana ya buladini rahmatumma kesanani numil kesi dunya dini qadre ilman ma ifate bas islamni rahmatumma kesanani